خران وردفا جرتن سقلي سقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخني خران وردفا جرتن سقلي أمتا الرخي ثم لما قبلنا دفني أكا سقلي أمتا تتي مش بغانا غان دفتن سلاتشوتو بغانا غان غالاتوما أجندا خيني دورا واني hambisuu hin taane kan birida bruun hin taane waa'ee dhukkuba kanaa hawaasni magaalaa Riyaad yookiin Saudi Arabiyaa walumaa galatti haala akkamitti ilaalaa jiran obbo Elamu? Hawaasni Oromoo magaalaa Riyaad fi naannoo isaatti argamu ammaan duras sagaleen uummata Oromoodhaa asitti nu afeertee gaaffii deebii waliin godhaa turre ni yaadatan jeetti namana arras irra deebi'ee ibsa sana osoo hin ta'in yaadachiisa uummata keenyaaf waan goonuu barbaannu ummanni keenya jabaatee yeroon ifeegu amma maaliif hoggaan jedhu lubbuu teessan abbaatu irraa wakiilaa waan jedhuuf kanaafuu gabaasaalee garagaraa hayyoonnii fi doktoroonni garagaraa isinii gabaasaa jiran itti fayyadamtanii akka fayyadan garanumaan kallattiidhaan isinii dabarsuu barbaanna. Galatoomi obbo Maadiinoolee hawaasni magaalaa tanaa dhukkubni koroonaa Oromoon qabu Oromoon ajjeesuu jira namni qabame ni jira namni du'ee ni jira. Galatoomi akkuma ambassador Ethiopia kan Saudi Arabia qubatu obbo Abdulaziz Ahmad TV OBN irratti gabaasetti nama 400 ol lammiilee Ethiopia kan dhukkuba kanaan galaafataman akkasumatti yeroo san keessa nama 4 ol kan du'e yeroo himan yeroo turtuudha dhukkubni kun kan addunyaa kana guutuu weeraraa jiru tarmaafuu lammiin teenya Ethiopia tan biyya keessaatii fi addunyaa tanarra jiraatanis dhukkuba kana labsa ogeeyyiin fayyaadhaa dabarsan akka san hordofanii haala sanitti jiraataniin dhaamsa dabarsa. Galatoomi kallattumaan gara marii teenyaatitti seennaa irra mariin teenyaa waa'ee hawaasa Saudi Arabiyaa yookiin diyaasfooraa laallata obbo Elamoo Raamis bagana gaan dhuftee irra deebi'eetiin siin ja'a hawaasni keenya haala akkamitti jiruu fi jireenya isaa ka diyaasfooraa ka Saudi Arabiyaa kun haala akkamirra jiramee? Hawaasni Oromoodhaa Saudi Arabiyaa jiraatu hawaasa garmalee jabaa fi garmalee quuqama Oromoo qabu dhaabbileen siyaasaatii fi uummanni Oromoo hayyoonni akka gaarii bareechee beeka qabsoo adda bilisummaa Oromoo irraa eegalii haga qabsoo amma jirtutti yookaan uummanni Oromoo aangoo isaa qabutti shoorri uummanni Oromoodhaa kan magaalaa Riyaad jiru taphate shoora guddaadha. Maaliif bakka rakkatetti wal bira dhaabbataa walitti dirmataati yeroo arraage kanaaf hawaasota diyaasporaa garagaraatiin adda jeetiin ilaala ka adda isaan godhu muuxannoodhaa fi jabina isaan qaban dandeettii isaan qaban akkasumas hubannutti hawaasni Oromoodhaa yeroon jabaatee gara bizinesaatti gara hojiitti fuulleeffatu amma maaliifi hawaasni Oromoodhaa kun akka hawaasa Dabub Afrikaadhaa gaafa Mister Mandeellaan hidhaarraa bahu uummanni gurraachi bilisummaa harkate malee diinagdee hin kufaadha. Uummanni diimaan yeroo aangoo qabutti kaampaaniilee garagaraa mana barumsaa garagaraati fi mana hakimaa garagaraa isaantu qabaachaa ture. Kanaaf habashoonnis akka uummata Oromoo akkas hin goone uummanni Oromoo garanumaan gara bizinesaatti yookaan gara hojiitti seenee akka if jijjiiru himuu barbaannaa. Kanaaf mootummaan biyya bulchu uummata Oromoodhaa kan Saudi Arabiyaa jiraatu addatti laaluudhaan maaliif hoggaan addatti jiru ummata khaanirra Oromummaa qabaatanii osoo hin ta'in cimina isaan qabanii fi quuqama isaan ummata Oromootiif qaban bu'aa bahii ummata Oromoo keessatti shoorri isaan taphatan laayyoo waan hin taaneef ilaalchi isaaniif godhamu ilaalcha jabaadha. Uummanni Saudi Arabiyaa keessa jiraatu nama hojjetee bulu akka diyaasporaa garagaraatti gargaarsa dachiidhaatis nu kannaa maal nu kannaa jee mootummaa rakkisoo osoo hin ta'in waan qaban qabeenya isaanii qaraxa bilaash godhee fi yookaan qaraxa natsaa godhee fi akka isaan galchee isaan gargaaru garanumaan kallattiidhaan mootummaa biyya bulchuu fi hawaasa gartee waa hubata warra biyya bulchuun garanumaan kallattiin dabarsuu barbaanna. Galatoomi obbo Maadiinoolee hawaasni magaalaa tanaa isaa fi mootummaatu wal quban qabne moo isaa quban qabne mootummaatu isa quban qabne maali rakkinni yeroo adda addaa waan embaasirra daarektii gabbahu waan akkan dhagayni moo qubee afaan Oromoo afaan Amaaraa tan achirraa barreeffamtu san hin beekne moo i'laana yookiin beeksisa waan godhamu achirraa itti gadi hin bu'u. Hawaasni magaalaa tanaa dura waa'ee gartee hawaasa magaalaa tanaa galata isaanii
hedduun dinqisiifadha hawaasa jabaa yoo siin jaan akka daasporaa keessatti hawaasni Harargee hawaasni Oromoo guutumatti kutaan kudha takka hawaasni Oromoodha hedduu jabaadha Minnesota booda kan biyya Arabaa kana keessa jiru hoggaa biyya Arabaa inni keessaafuu biyya tana biyya Saaudiidha hawaasni keenya bara akkuma obboleessa kiyya jee bara dheeraa gartee qabsoo Oromoo keessatti waan jajjabaa hawaasa dalage garuu keessaafuu hoggaa as dachaanu akka gartee Harargeetitti qeeroon Harargeedha guyyaa tokkoffaa baatii 11ffaa bara 2018 jechuudha guyyaan kun guyyaa hedduu yaadatamu guyyaa gad dhaabbate jechuudha guyyaan kun guyyaa hawaasa Oromoo hawaasa addunyaa tanaa walitti tokko godhe jennee laalla nuti akka gartee koree hojii raawwachiiftu guyyaa kana guyyaa jabatti laalla hawaasa Oromoodha walitti fidee guyyaa Daaroo Labu akka gobeelleetiin laalla jechuudha Daaroo Labu akka gobeelleetiin laalla buqqaatii hawaasni keenya buqqee naannoo Somaaliyaa irraa sababsatee walitti dhufne jetti yeruma gabaabduu keessatti nam 13 koree hojii raawwachiiftuu if dura kaayanii yeroo hedduu akkasumatti buqqaatii uummata keenya kan naannoo Baaleetiin naannoo Arsiitiin akkasumatti bakka hedduu Walloodhaan Booranaan uummata keenya kan buqqee lammiitu lammiif dirmata kan jiru uummata keenya bira dhaabbachuudhaan atiilaa hanga riyaala Saaudiidhaa 257 mallaqa Itoophiyaatti hamma inni shalagamullee beeku kana walitti qabanii hawaasa keenya biraan dhaabbatan tanaafuu hedduu qeeroon Harargeedhaa ummata jajjabaadha hedduu galatooma isinillee irra deebi'ee galatooma isinin jedha jabeenya isaaniitii fi akkaataa isaan itti mootummaan itti ilaaltuuf kun waliin gitu jechuudha galatoomi jabeenya isaanii akkasumatti obbo Elamoo Raamis hawaasni magaalaa tanaa waa'ee mootummaa biraa beeksisa qabbahu waa ergachuu taate waan akka makiinaa waan akka meeshaa biizinisa yoo eegalu taate hawaasni Oromoo duubatti hafaadha maal irratti wanni kun dhufuu danda'e ummanni Oromoodhaa kun hedduu takkas dafeetis ni gammadaa hawaasa dafeetis aaru kanaaf akkuma Oromoon jettetti kabalaa fi qonqoo jalatti siqan jette kanaaf hawaasni bakka tana jiru communities ta'e safaraas ta'e waan achirraa gabboo itti dhiyaatanii gaariis ta'e hamaas ta'e beekuun dirqama isaaniitti jenna maaliifuu yoo furmaanni tokko dhufe yookaan beeksisni tokko ba'e beeksisan uummata Itoophiyaatu itti fayyadamu malee uummanni Oromootti hin fayyadamu maaliif irraa fagaatanii waan jiraniif oduulee garaagaraa wantoota achirraa akka beeksisaatti fi akkuma ajandaatti kennamu waan quban qabneef qaamni biraa Oromoo bakka bu'ee yookaan maqaa Itoophiyaatiin itti fayyadamu hanga waan hin qabneef itti dhiyaatanii quba qabaachuun wanni waan isaaniiti irraa fagaachuun isaan hin barbaachisu kanaaf jabaatanii akka bakka yuunitti dhiibatanii roga hundaan wanni waan isaaniiti hojjetan jennaanii akka waan kanarratti fuulleeffatan giranumaan ibsu barbaan. Galatoomi. Hawaasni Oromoo maaliif seeta arra ajandaa keenya waa'ee hawaasa diiyaaspooraa Oromoo laallataa kanuma keessa jirra. Hawaasni Oromoo magaalaa tanaa barsantiin 80 Oromoo jechuu ni dandeenya warra magaalaa tana keessa jiru. Afaan wallaalamu afaan Amaaraa kan achirraa barreeffamu safaararraa yookiin communityirraa kana wallaalamu rakkinni mee maali yattaati? Galatoomi wanni hundi jaalalaa hojii deemti yoo qalbiitti keessaan fayyaana qabaatte fayyaaniin bakka hunda deemuu danda'a. Eega muummichi ministeeraa kan jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmed dhufe ummanni Oromoo gammadeeti duraan safaraa Itoophiyaa naannoo isiitu hin baanu biyya teenyatti hin beeknu gammannee bakka san dhaynee embaasii san keessaa dhiichisuu turre Abiyyi gargaaruuf halkanii guyyaa irratti hojjannee ummanni keenya dalagaa dhiisee akkasitti hojjechuu turre sun maaliif qalbii keessaa fayyaa qabna yeroo san afaan Oromootiin illee waa maxxansoo turte shurufkaa Oromoo urgoyti bakkattiin bakka afaanii tanarratti si deebisa obbo Elamoo Raamis maaliif eega barsantiin 80 Oromoon taate suudi keessaa magaalaa Riyaad keessatti afaan Oromoo kun yoo beeksisni kee beeksisa mootummaan kannite namni irra guddaa afaan wallaalarraa wanni beeksisni kun biran geenyeef haalli kun maal irratti fooyya'uu dhabe namni hodulleen gaafii itti dhiyeessee ture.
Uummanni Oromoodhaa naannoo magaalaa Riyaad jiraatu afaan Amaaraa akkuma Habashoota jibbuu turetti ittiin gammadan. Akkuma Habashoota jibbanitti barreeffamaa fi afaan isaanii waliin jibbaa turan gara fuulduraatti illee akka waliin jibban abdiin qaba. Maaliif kana jechisiisee miidhaalee bara 60mootan dabre keessatti uummanni Oromoo miidhamaa ture. Akka lammii lammaffaatti nu ilaalaa turan saniin wal qabateeti ammaas dhalti naannoo kana jirtu dhala waggaa 18 irraa haga 35tti waan taateef qubee jenereeshinii jechuun dandeenya. Kanaaf mana barumsaa Oromiyaatti gaafa baratanu afaan Amaaraa ittiin gammadan. Kanaafuu yoo beeksisni afaan Oromootiin ba'e talafa deemtu miti haadha garaatutti gammadu jennee ilaalla. Isaanis garanumaan akka beeksisa afaan Oromootiin beeksisa maxxansan waamicha goonaaf. Maal irratti kana kaafne seeta waan hedduu mootummaan biyya bulchaa jirtu baasti. Amma waan akkana xaafaa makiinaa galfachuu kana namni keenya irraa quban qabu jechuu kanaafi kana kaafne jechuu galatoomi. Mee garaa jabina haala akkamitti jabaachuu qaba hawaasni kun? Haala akkamitti tokkoomee deemuu danda'amee atumattis deebisa? Hawaasni Oromoo akkatti jabaatee deemuu danda'u, akkatti tokkoomee deemuu danda'u, laafaa isaaniittis jabeessanii jabaa isaanii jala deemuun dirqamata. Maaliif hoggaan kana jiru amma hoggaa isheen dhufee darasaanni albaatii jette Oromoon hayyoonni keenya sooshaal miidiyaa garaagaraatti hoggaa agarru wayis babal'eessaa jiranii waan himamuu hin qabneetu himamaa. Garuu jabaatee hojjechuudhaaf wal dhaga'uu, wal jala deemu, wal kabajuudha. Maaliif amnarra jirra waan ta'eef. Galatoomi. Obbo Maatii Noolee ati hoomee jabeenya akkuma bara 2018 keessatti haala akkasitti akkamitti hawaasni keenya daran jabaatee deemuu qabeetta? Galatoomi hawaasni keenya jabaadha ammallee sanirra jaba. Hawaasa hedduu galatoomfannoo hawaasa hedduu jabaati. 24 hours zaadi 24 keessa waan akkana haa goonuu jennee hawaasni keenya uummata godhu abdii dhibbatti irraa qaba. Garuu gama gartee qunsula Itoophiyaa yookaan embaasii Itoophiyaadha tan biyyoota adda addaa keessa jiraattuufin dhaamsa kannuu fi barbaada. Rakkoon hawaasa keenyaa fi dippiloomaasota Itoophiyaa jidduu jiru yeroo dheeraa maaddeen akkuma ammaan dura TPLF maaddee isii hidhattee gama gartee warra ajendaa gabbaasuun haa ta'u hawaasaa fi hawaasa jidduu gama miidiyaatiin warra oduu dabarsu haa ta'u maaddee duraaniitii isaan kana jidduu jiru hawaasa keenyaa fi dippiloomaasii Itoophiyaa. Hawaasaa fi dippiloomaasiileen wal quban qabanii jechuudha. Dippiloomaasiin Itoophiyaadha ammallee dullattuma dursanii jira jijjiiramtee miti. Tuni waan faayidaa qaba parsantii 99% eegaynii fi lammiin warreen gartee achi keessa hojjetu san itti faayidaa bahanii gama hawaasaatti dabala. Lammiin tiyatu lammitami. Warreen achi keessa maaddee gartee dullatti achi keessa hidhamtee jirtu. Harki 90% Habashaa jechuudha. Habashaa fi ammallee TPLF ni jiran. Isaanumaatu waan kana eega gama isaaniitiin uummata isaaniitti dabarsan booda dhufti amma fakkeenyaaf dheenya kana baankiin gamtaa Oromiyaadha. Baankii gamtaa Oromiyaa akkaniinii fi konkolaataa jiraattota daaspooraa Saudi Arabiyaa keessa jiraatan konkolaataa isiin galchituuf baankiin gamtaa Oromiyaa isaan hojjetanii xiqqoon akka kafalanii fi ajendaan gama embaasiitiin dhufee jiran. Nuti hawaasa guddaadha. Hawaasni Oromoodhaa kan Booranaa Bareentoo qayroo hundaa wal quba qabna, uummata hundaa wal quba qabna. Akkasumatti waan warra gartee community Itoophiyaadhaa tan hawaasa waliigalaa ijoolleen teenyallee as ni jiranii ajendaan kun nu bira hin geenye karaa kamiin nutti dhufe beektaa? Gara gandaa Habashaatiin dhufe jechuudha. Gandaa Habashaa warra duraanii dullatti duraanii saniin dhufe. Tanaafuu dippiloomaasonni Itoophiyaadhaa hawaasa Oromoo quba qabaachuu qaba waan dhufe ajendaa odoo inni farka lafa jalaatiin hin taane hawaasa bakka sanattiin si dhaaba. Dippiloomaasiin safiirri akka magaalaa Riyaaditti Oromoodha. Wanni kun akkamitti hin jijjiiramne jechuu dandeessa? Ambaasaaddarri Oromoo ta'us kattiyaanni Oromoo ta'es isaan kun hojii gurguddaa hojjetan. Waraqaan hoggaa dhufte waraqaa kannaniit farrama jedhaniin malee warri waan kana hojjetu maaddee jalaati. Afooshaa gadii kana jechuudha. Galatoomi.
obbo Elamoo Raamis meetiyoo akkamiin laalta waa'ee ambaasii tana keessaa tana maaliif wanni kan namtu tun ga'uu dhabdi? Akkuma jaalli xiyyeena dura dubbatetti yookaan sagaleen uummata Oromoo dubbatetti warri biyya bulchu yookaan warri safaaraadha. Warra biyya tana bulchu wajjin hariiroo qaba. Wanni isaan hojjetan mootummaa biyya kanaa wajjin gurguddaan jechuu keeti gurguddaan gubbaa safiiraa fi warra gartee biyya tana bulchanii wajjin qunnamtii gaggeessan halkanii guyyaa wanni gubbaa sanii gad dhuftu koroo jiraawwachiiftuu isaanii dhufti. Koroo jiraawwachiiftuu isaaniititu akka hawaasa geessu gad dabarsa malee warri gubbaadhaa yoo Oromoo teessu warri jalaa ammallee habashoota duraanii sani habashoonni hin jijjiiramne. Sigalee gubbaarraa kaasee hanga jalaatti yoo qaamni Oromoo ta'e wanni achirraa gakkannamu dura nama Oromoo dhufuu qabdi. Kanaaf uummanni Oromoo dhaga'uu dadhabe bakka san itti siqanii qaamaanis hojiinis akka qoodarraa fudhatan itti dhiibachuu qaban jenna. Utubaan citaan dhorku utubaan rooban dhorku citaatu rooba dhorkaa galatoomi. Mee gara wannaa ittiin si deebisa waldhabbiilee biyya keessaa takka takaa jirtu artistootaa fi abbootii qabeenyaa akkasumatti abbootiin qabeenyaatis mootummaarraa oo'uu fi mootummaanis balleessee jechuun mee kanarratti yoo yaada maal qabda? Gaaffii bareedaadha Ramadaan Onaayaa garuu akka guyyoo waariyootti nutti jajjabeessin malee jajjabdu nu gaafataa jirta. Haga dandeenyus irraa gaafanneetti hanga dandeenyes hayyootaaf dhifna. Waldhabbiin fakkeenyaaf amma yeroo ammaa tanoonni sooshaal miidiyaa deddeemu jiru waldhabbii Dinquu Dayyaasatii fi artistii Qamar Yuusuf akka malee qilleensa irratti wal jalaa butaa jiran. Kanaaf nuti wanni hawaasa Oromoo hayyootaa fi artistootaa fi warra abbaa qabeenyaatiif dhaamnu yeroon amma jirru tuni deemaa jirra nafxanyaan mataa nutti ol qabataa jirti. Diinonni garaagaraa warri duraan gaggabe jennu warri akka TPLF bayyanateeti edaanin jira jechaa waan jiruuf waldhabbii isaanii sooshaal miidiyaa irratti wanda miidiyaa akka waaltaa guddaa kanarratti osoo wal saaxiluu wal godhuu hin taane manguddoo jira aadaa qabnaa safuu qabnaa waan garii yoo waliin du'a irra bareedaadha teessuma fixachuu qabu malee sooshaal miidiyaa irratti baasuun dogongora jennee ilaalla. Galatoomi. Osuma hawaasa Riyaad keessaan bayini ati takkasitti deebisa maaliif mootummaan Suudii hawaasa biyya tanaa ka Itoophiyaa gargaareettee miidiyaa Oban irraa dhageenyee turre mee daqiiqaa takkaaf mee gargaarsiisa Oromoo bira ga'ee jira? Galatoomi akkuma reefu dubbannetti mootummaan biyya tanaa akka nama gargaartu abdii irraa qabna. Eenyu kanniti mootummaan moonni tokko gaasa dhufan Onaayaa somatti dhufee seetu ilma keetiif kanna jechuudha. Mootummaan biyya tanaa haa galatoomtu abbootii teenya warra siraan bulchutti fidan mootummaa Itoophiyaatti fidan jechuudha. Embaasii Itoophiyaatti. Embaasaaddarrinis warreen akka obboleessa kiyya warreen ol aanonni waan xixiqqoo tana quban qaban. Maaddeen jalaa tan gartee mootummaa nafxanyaatii fi tan TPLFin duraan jaaramte san ammallee akkasumatti fira isaanii walumaa galatti hatamtuudha jechuudha. Galatoomi. Asumarratti waa'ee artistoota Oromoo artistii Oromoo artistoota jechuu hin dandeenyu artistii Oromoo obbo Qamar haa galatoomu akkasumatti obbo Dinquunis haa galatoomu mee jara kanarratti mee maal jettaati? Wallahi waan hedduu nama dinqisiisu jara kana ajendaan isaanii kun ajendaa jabaadha. Mee inshallah obboleessa kiyya Elamoo boodaan eeggadha Dr. Elamoodhaaf kannitan. Mee dhaamsa xumuraa obbo Elamoo dhaamsa xumuraa waan zaan teenya dhumtee jirtuuf mee walumaa galatti keessaa fi biyya keessaa fi alaas walitti gunaanati mee maal jetta akka hawaasaatii fi akka abbootii qabeenyaatii fi akka artistootaatii fi hundumaafuu akka manguddootiis. Nuti wanni isaaniif dhaabnu akka nama waa hubatuutti silaa'u akka warra waa xiinxalu silaa'u hedduu qabna. Nuti garuu akka tilmaamnutti yeroo ammaa tana wal himannaan isaanii lafatti manguddoodhaan abbaa gadaa hedduu qabna saniin himatamtee dhumuu qabdi malee sooshaal miidiyaa irratti ol bahuun dogongora. Maaliif yoo jette sabaaf sablammoota garaagaraa kan nu daawwatu jira warra gartee wal dhabbii keenya kanatti gammadu jira warra wal dhabbii keenya kun ammaayis humna nutti gootee jaarmee biraatti nutti lafaa ka'uu jira. Kanaaf uummanni Oromoo amnarra jirra hin dhaabbanne kanaaf haga gartee galma geenyutti
wal saaxiluun akkana suutumatti walimatu qabanin jaa social media irratti akka wal hin baafne garanumaan ibsu barbaade. Galatoomi obbo Maatiin olee ajenda kanarratti wanni si kaasu meediyaan waaltaa manguddoodha ta'e moo nama maallaqa yookiin horii waarraa fuudhuuf ta'e moo maal irratti waan hedduu dinkuu achirratti fi obboleessa keenya obbo Qamariis achirratti himate akkasumatti intalli takka duraatis akkasumatti nama hedduu wanni miidiyaa waaltaa jedhamu kun manguddoodha inni. Miidiyaan waaltaatii fi miidiyaan faanaatis fi isaat jara sadeen kanaan adda godhee ilaalu. Isaan yeroo hundaa'u rigooree bakka Oromootti dhiitanii barbaadanii akkuma obboleessa kiyya jee Oromoon dhiitichaaf ilkee walirraan cabsina jaannarreen. Kanaafuu nuti tokko gabbu'anii bakka miidiyaatu wanni geessan jiru abbootii gadaatiitu jira. Kana warrumaa gartee duraanuu olola oofuu fadhuutu maqaa Oromoo xureessuu fadhaa. Obbo Diyaasuu Dinqaatis keenya Qamariis keenya isaan lachuutu uummata keenya garan duraa dhaqan akka Oromootti hin qabnu enna warri immoo olola isaanii oofanii Oromoo jidduu gartee waa fakkeessuu barbaadan akka irraa dhaabbattan jenna isaan Daarektumatiin dubbattu Habashaadha. Nafxanyoonni fi nafxanyoota Oromooti jira nafxanyoonni Oromootis waan akkasii sheerii fi maarree gootan Diyaasuu Dinqaa abbaa Oromooti Qamariis warra gartee qabsoo Oromoo keessatti waan guddaa hojjechaa ture uummata Oromoo biraa galata qaba akka waan sanarraa gad dhaabbatan. Galatoomi daawwattoota keenya akarraa nu daawwachaa turtan jirtan sagalee uummataa gaaffii deebii adda addaa qabannee walitti dachaana galatooma.